alaabaa ittiin miidhaydanii gabbaaftanii mul'ifattan tana qeerrootitu awwaalame. Akkuma Hacaaluun jee qeerroon fi Oromoon biyya hin diine biyya jaaree gimbanyaa akka Lammaa Magarsaatii fi Abiy Ahmed isiniif dhiyeesse. Kanaafuu hogganoota keenyan Pireezidant Lammaa Magarsaa, Muummicha Ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin baga asitti dhuftanii kaambii diyyata waggaa 13 narraa fudhachuuf deemtanii ani immoo kaambii teessan ta Finfinnee torban dhufu du'eetiin fudhadhan jedhan. Thank you. Thank you. Ulfadda.